mootummaan Itiyoophiyaa UNHCR waliin ta'uudhaan baatii bitootessaa jalqabee biyyattii naannolee adda addaa keessatti baqattoota argamaniif kaardii eenyummaa dijitaalawaa kennaa ka jiru yoo ta'u adeemsa kanaaf deeggarsa gochaa ka jiru jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR beeksiseera. jaarmichi kibxata har'aa jechuun fulbaana 15 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ibsasaa kabaatii hagayyaa baaseen finfinnee keessatti baatilee 3f yaalii gochuun hojiin jalqabame yeroo ammaa naannolee Amaaraa, Beenishaangul Gumuziif Somaaleetti babal'ate kaardiin eenyummaa dijitaalawaan baqattoota 9,600 kennamuun ibsameera. Yeroo ammaa adeemsi kaardii eenyummaa kennuu kanaa naannoo Somaalee keessatti kennamaa ka jiru yoo ta'u naannoo sanarraa yaada isaanii ka kennan daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa waa'ee adeemsa itti fufee jirullee ibsaniiru. Baqattoota kanaaf adeemsi kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kennamuu kan ajaa'ibsiifate UNHCR kaka'umsi kun eegumsi baqattootaa galmee sirnaan qabamuu gama cimsuutiin Itiyoophiyaan waltajjii baqattootaa akka sadarkaa addunyaaf cicha isheen qabdu kan mul'isu jedhee jira. kaardiin eenyummaa dijitaalawaa kun baqattoonni dirqisiisamanii biyya ofiitti akka hin deebisamneef callisanii hidhamuurraa kan oolchu yoo ta'u tajaajila hawaasaa kan akka fayyaaf barnoota fakkaatan akka argatan kan dandeessisuudha. itti dabaluudhaanis baqattoonni herrega baankii akka banatan hojii daldalaa akka hojjetaniif sochiiwwan dinagdee keessatti akka hirmaatan kan dandeessisu ta'uu UNHCR'if ragaaleen tajaajila baqattootaaf baqaa deebii kan Itiyoophiyaa mul'isanii jiru. galmeessuu baqattootaaf kaardii kana kennuun saffisaa waan hin turreef lakkoofsi isaanii dabalaa kan dhufe baqattoonni rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiraachuu kana dura gabaasuun keenya ni yaadatama. yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessatti baqattootaaf kanneen dahata siyaasaa gaafatan miliyoona 1 ol ni argamu jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u baqattoonni martinuu kaardii eenyummaa dijitaalawaa akka argatan gochuuf karoorsamuu isaallee daayirektara tajaajila eegumsa baqattootaaf baqaa deebii dhaabaa lammeessaa ibsaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Federeeshiniin hojjechiistota geejjibaa Itiyoophiyaa qajeelfama ministeera geejjibaatii fi loojistiika Itiyoophiyaa irraa ba'e mormee jira. Murtoon yookaan qajeelfamni ministeerichi dhiyeenya kana hojiirra oolchuu jalqabe kun konkolaattonni fe'iisaa waggaa 30 olii tajaajilan hojjeta buufata doonii Jibuutiitii fi akkasumas buufataalee doonii daangaa biyyaatii ala jiran irraa akka fe'iisa hin feene kan dhorkuudha. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaatti kan dubbatan pirezidaantiin federeeshinichaa obbo Birhaanee Zaruu ministeerichi murtoo isaa kana yoo irra deebi'ee hin ilaalu ta'e oliyyannoo isaanii gara muummicha ministeeraatti akka dhiyeessanu himanii jiru. Hoggansa federeeshinichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Dajanee Luuccee ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin murtoon darbe kan ilaallatu konkolaattota mootoraadhaan socho'an ittuu ta'ee jiru. Harkifattoonni warri harkifamanii deemanu jechuudha. Mootora hin qabnes akka hojiirra hin oolle ajajamuun isaa sirri akka hin taane himaniiru. Akka obbo Birhaanee Zaruu dabalanii jedhanitti qajeelfama mootummaa kanaan konkolaattonni 1,500 hojiirraa ala ta'uudhaaf deemaa jiru. Dhimma kanarratti ministeera geejjibaatiif loojistikaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Gabra Mikaa'el Gabramadiintu gabaase. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Itiyoophiyaan meeshaa waraanaa Somaaliyaatti Ijiptarraa ergame ilaalchisee yaaddoo qabdu ibsitee jirti. Masir gama isheetiin meeshaan sun ergama qaama waliigaltee ittisaa Somaaliyaadhaa wajjiniin taasifteetti jetteetti oduu kana tuujubeen bal'inaan harkaa qabdi. Ministiriin dhimma alaa Itiyoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee meeshaa waraanaa haaraa Masriin dhuma torban darbee gara Somaaliyaatti ergite ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Taayyeen dhiyeessiin meeshaa waraanaa humnoota alaatiin taasifamu nageenya laaffataa kana daran hammeessee dhumarratti immoo harka shororkeessota Somaaliyaa keessa seena jechuu isaanii himameera. Akka dhaabbate oduu mootummaa Itiyoophiyaa gabaasetti Taayyeen yaada kana akka kennan tokkummaa mootummootaatti dhimmootii nageenyaaf siyaasaaf ittaantuu muummittii barreessituu akka ta'an Roozmarii De Kaarloo waliin Niiwuork keessatti innaa wal arganitti. Yaada Taayyee ilaalchisee deebiin hatattamaa Somaaliyaa irraa kenname hin jiru. Garuu ministiriin ittisaa Abdulqaadir Mohammad Nuur suraa isaaniif kan ajajaan waraanaa Somaaliyaa Jeneraal Ibrahim Sheek Muhaddiin buufata doonii Maqdishootti doonii alaabaa Masrii ofirraa qabdurraa innaa meeshaan buufamu ilaalaa jiraachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru.
kunis kan dhaga'ame Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee falmisiisaa ta'e irratti wal dhibdee naannoo sanatti uumame irraan kan ka'e mootummaan Masrii erga meeshaa waraanaa gara Somaaliyaatti erguusaa mirkaneessee booda. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa Masrii Tamiim Kalaaf meeshaa waraanaa dilbata darbe Maqdishoo gahuu mirkaneessaniiru. Somaaliyaaf nagaaf tasgabbii shororkeessummaatti duuluu abbaa biyyummaa ishee eeguu tokkummaaf kabajaa naannoo ishee eeguu ka jedhuun deeggarsa waraanaa Masriin ergite Somaaliyaan dandeettii ishee akka ijaarrattuuf tattaaffii isheen gootuu jechuudhaan Kalaaf ibsa isaaniin beeksisaniiru. Somaaliyaan dhiyeenya Masrii waliin waliigaltee ittisaa mallatteessiteetti. Somaaliyaan loltoonni Itoophiyaa baatii muddee qabee biyya ishee akka gadhiisan kan barbaaddu yoo ta'u Masriin immoo kan gurmuu ce'umsaa ka gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa bakka bu'u gurmuu haaraa keessaa qooda akka qabaattu barbaaddi. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee gurmuu haaraa kan amajjii bara 2025 hojii jalqabuuf jiru ilaalchisee yaada kennaniiru. Dhaabbati oduu Itoophiyaa akka gabaasetti Taayyeen gurmuu ce'umsaa sana booda kan murtaa'u murteen kamiyyuu gama hundaan gurmuun kun aangoonsaa guddinni isaa hagam akka ta'eef faayinaansiif qindoomina isaa ofitti kan haammatu ta'uu qaba jedhan. Mootummaan Taanzaaniyaa hooggantoota garee mormitootaa to'annoo jala oolchee ture gadhiisee jira. Hiriirri mormii kamiyyuu garuu akka biyyattii keessatti hin taasifamne dhorkameera. Oduun kunis kunuutu bal'inaan. Hoogganoonni garee mormituu Taanzaaniyaa beekamoon erga mormii uummataa Daar es Salaam keessatti geggeessame dhorkuuf poolisiidhaan to'annaa jala oolanii booda wixata kaleessaa galgala gadhiifamuu isaanii paartiin isaanii ibsee jira. Uggurri sirnaa kaa'amus paartiin mormituu Chaadeemaa miseensonni isaa humnootii nagaa eegumsaan ukkaamsamanii butamuudhaan ajjeefaman jedhee booda hiriirri mormii sun akka itti fufu dhaadate. Poolisiin guutuu magaalattii keessaa walga'ii geggeessamu ittisuuf ujummoo bishaanii qopheessee eegaa akka ture yoo ta'u dura taa'aan paartii Chaadeemaa Firiiman Mboo'eef ittaanaan isaanii Tunduu Liisuu battala kanneen biroo 10 waliin to'annaa jala oolan. Wixata galgala paartichi fuula miidiyaa hawaasaa X irratti akka beeksisetti Mboo'eef Liisuu akkasumas miseensonni paartichaa gameeyyiin wabiidhaan gadhiisamaniiru. Haa ta'u malee Mboo'een hanga miseensonni kanneen biroof deeggartoonni isaanii wabiidhaan gadhiisamanitti buufata poolisii turuuf murteessuu isaanii Chaadeemaan beeksisee jira. Paartichi mootummaan pireezidaant Saami'aa Uluuhuu Hasan akkuma pireezidaantii isa dura ture kan Joon Maakfuulii biyyattii keessatti tooftaadhaan hacuuccaa geggeessuutti deebisee jechuun himate. Hasan aangoo ka qabatan bitootessa bara 2021 du'a akka tasaa kan Maakfuulii booda yoo ta'u duraan ilaalcha madaalawaa kan qabuuf hiriira mormitootaaf miidiyaarra uggura ture kan kaasu fakkaata ture. Mboo'een hiriira mormii geggeessuun mirga heerri nuuf kenne yoo ta'u poolisiin humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan uummata doorsisee walabummaa keenya ukkaamse jechuudhaan wixata utuu poolisiidhaan hin fudhatamin dura tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii viidiyoo marsariitii paartii isaanii irratti maxxansamerraa hubachuun danda'ameera. Gareeliin mirga namaaf Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee mootummoonni gama dhiyaa filannoo naannoo kan baatii sadaasaa keessaa akkasumas filannoon waliigalaa xumura bara 2025 geggeessamuu dura hacuuccaan jiru haara'uusaa qeeqaniiru. Hayyee amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidaniin haasaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti guyyaa har'aa dhageessisaniin walitti bu'iinsi Sudaanii fi giddugaleessa bahaa keessa jiru dhaabbachuu akka qabu waamicha dabarsaniiru. Gabaasni kun kunooti bal'inaan. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidan gareeleen Sudaan kanneen wal waraanan lola biyyattii mancaase akka dhaaban gaafataniiru. Baayidan kana ka dubbatan baniinsa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota 79ffaa irratti kibxata har'aa haasaa dhageessisaniin ture. Sudaan keessatti haalli gargaarsa namoomaa hammaataa dhufuun uummanni miliyoonni 8 qarqara beelaa akka jiraatuuf saaxile jedhan. The world needs to stop arming the generals, to speak with one voice and tell them, stop tearing your country apart, stop blocking aid to the Sudanese people. Addunyaan jeeneraalota sana hidhachiisuu dhiisuu qaba.
sagalee tokkoon dhaabbachuudhaan biyya keessan mancaasuu dhaabaa jedha. Gargaarsa uummata Sudaaniif taasifamu ugguruu dhaabaa. Lola kana dhaabaa. Yukireeniin ilaalchisee Baayiden akka jedhanitti Raashaan Yukireeniin barbadeessuuf neetoo dadhabsiisuu hin dandeenye. Yukireen lola kana akka injifattu akkasumas walabummaa ishee akka eegsistu Yuunaayitid Isteets deeggarsa gootu kan itti fuftu ta'uu waadaa seenaniiru. Rakkoo giddugaleessa bahaa keessaa ilaalchisuun Baayiden waamicha isaanii kan lola dhaabuu irra deebi'aniiru. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Kaataarii fi Masirii wajjiniin lola dhaabinsaa fi dhimma eeggatamtootaa dhiyeesseen jira. Golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa raggaasiseera. Gareeleen waliigaltee kana yeroon xumuranii eeggatamtoota gara qe'ee isaaniitti deebisanii fi nageenya Israa'elii fi Gaazaa Hamaas irraa walaba taate itti mirkaneessuun amma. Baayiden itti dabaluudhaan baatii adoolessaa keessa dorgommii pirezidantummaa Ameerikaa keessaa ba'uuf murtii irra ga'an illee hoogganoota addunyaaf ibsaniiru. It was a difficult decision. Being president has been the honor of my life. There's so much more I want to get done. As much as I love the job. Murtoo ulfaataa ture. Pirezidaantii ta'uun kabaja jireenya kootiiti. Kanan gochuu fedhu waan hedduu jira. Garuu akkuma nujicha jaalladhu biyya koos nan jaalladha. Tajaajila uummataa waggaa 50 booda dhaloonni haaraan yeroon biyya koo fuulduratti tarkaanfachiisu amma jedheen murteesse. Hooggantoota michoota koo aangoorra turuu caalaa daran waan barbaachisu akka jiru dagachuu hin qabnu. Kan caalaa barbaachisu uummata keessani. Hoogganoonni addunyaa kanneen biroon sa'aatiileef guyyoota taanan keessa haasaa dhageessisu jedhamee eegama. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee, muummichi ministeeraa Eertiraa Osmaan Saaleef, muummichi ministeeraa Somaaliyaa Hamza Abdibaarree hoogganoota naannoo gumii kanarratti argaman keessaati. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.